Oke, kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa Jaggaara Muhammadiin jedhama. Jalqaba irratti viidiyoo kiyya kana warra isinitti tole viidiyoo kiyya sabiskiraayib viidiyoo laayik gochuun dagatina waayifaa saffisa duraadha warreen waayifaan isaanii saffisa hin qabne xiqqisho isinitti argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa asirratti warreen waayifaa isaanii saffisa hin qabne baana urjii kokkoo duwwaa yeroo lama takka riqicha as nu fida gubbaarra onnoo gubbaa gaaraa san tuqaa sadii san kana ni tuytu jalarra waayifii jedha isan tuytu kana isinii fida as jala duwwaatu jira. Duwwaa kana guutumaan guutuu ni balleessitu 8 guutee raayit irra jettu sanboota isa kana yeroo takka akkana tuytu khalaas waayifaan kee fixinanni akka ajaa'ibaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa Jaggaara Muhammadiin jedhama. Jalqaba irratti viidiyoo kiyya kana warra isinitti tole viidiyoo kiyya sabiskiraayib viidiyoo laayik gochuun dagatina waayifaa saffisa duraadha warreen waayifaan isaanii saffisa hin qabne xiqqisho isinitti argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa asirratti warreen waayifaa isaanii saffisa hin qabne baana urjii kokkoo duwwaa yeroo lama takka riqicha as nu fida gubbaarra onnoo gubbaa gaaraa san tuqaa sadii san kana ni tuytu jalarra waayifii jedha isan tuytu kana isinii fida as jala duwwaatu jira. Duwwaa kana guutumaan guutuu ni balleessitu 8 guutee raayit irra jettu sanboota isa kana yeroo takka akkana tuytu khalaas waayifaan kee fixinanni akka ajaa'ibaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa Jaggaara Muhammadiin jedhama. Jalqaba irratti viidiyoo kiyya kana warra isinitti tole viidiyoo kiyya sabiskiraayib viidiyoo laayik gochuun dagatina waayifaa saffisa duraadha warreen waayifaan isaanii saffisa hin qabne xiqqisho isinitti argisiisa na hordofaa isiniin jedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyyaa asirratti warreen waayifaa isaanii saffisa hin qabne baana urjii kokkoo duwwaa yeroo lama takka riqicha as nu fida gubbaarra onnoo gubbaa gaaraa san tuqaa sadii san kana ni tuytu jalarra waayifii jedha isan tuytu kana isinii fida as jala duwwaatu jira. Duwwaa kana guutumaan guutuu ni balleessitu 8 guutee raayit irra jettu sanboota isa kana yeroo takka akkana tuytu khalaas waayifaan kee fixinanni akka ajaa'ibaati.